ትዳር ስለሌለ አንተ ብታገባኝ ብላ መጠየቋን በጣም አፕሪሺየት አደርጋለሁ። እውነቱን ለመናገር እዛ ፓብሊክ ላይ ባይሆንና በውስጥ ብትጠየቅ ደስ ይለኝ ነበር። መንሱር ጀማል keessoodhaan ጀነጀነዳ fuudhuun barbaadeedha. Akkumaan godhe Finfinnee fidee isa ajjeesuudhaan kan inni ajjeesu fi miti immoo qarshii 1,200 nama ajjeessa magaalaa sanatti. Murtii guutuun 100 Finfinneetti namni ajjeesisiifamaa jennaan ijoollee waa baay'ee wajjin wal qabsiisanii dubbataa jiru. Maalitti gochuuf taraan jettan kun olfeessi ka maaltu dhufa? Gubadhu ka murtii. Wanti kun dhugaan fakkaatu. Obbo Taayyee Danda'a to'annoo jala oolan aangaa olaanaa duraanii mootummaa Itoophiyaa ka turan. Obbo Taayyee Danda'a hidhamanii jiru. Isaa wal qabatee Jawaar Mohammad gama taa'ee Taayyee Danda'a hiisisiisee jedhamee dubbatamaa jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafuun hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo Show akkam naaf jirtu. Jiruun jireenyaa fi akkamiin isin jedha. Har'as viidiyoo karaatiin isin deebi'eetan jira. Akkuma beekamu viidiyoo bobbaarsoo bashannisoo kan ittiin fataa zana jennu amma xumuraatti kan waliin fataa jennu isin qabadhee dhufeetan jira. Egaa har'a bultii afuraffaa keenya akka 50 gallutti yoo dandeenye deelii hojjenna. Akkam harafaan akkam qophaattu harafaan akkam qariboon daabboon hojjetamaara daabboon illee ganaadha erga bultii tokko hafee hojjetamaatti fakkaata akka maaliif bodhiidhiidha yeroo jedhamu adda jala akkamitti hojjettu meemisiin komintiirra naaf ka'a akkamitti hojjettu qariboon immoo dura buufamee bultii 2 dura bultii 3 dura hojjetamanitti fakkaata qaata hojjettanii abboonatti fakkaata gariin immoo har'a hojjetaara ta'a yookaan har'a hojjeta keekiin garaa akkam adaraa wanti isin kadhadhu jecha na waamuun isinaa Arafana waamuun kottu mana kootti naan jedha isin bira tokkoon keessan irra naannaa jechaadha hordoftoota akkuma 45 seenneerra 45 nurra naannaa jechaadha qixxeen biyya alaa ta'uu danda'a yoo ta'es hamma qaqqabne as irra naanna'uu hin dandeenya inshallah rabbi nu gargaare akkasii itti qophaa'amaara akkam nama uffatanaa bituun dhabeen immoo nama uffatanaa bituun dhabeen jedhan namni tokko mee nama uffatanaa bituun dhabaas keessaa mee hordoftoota 45 keessaa nama tokko nama uffatanaa bituun dhabu maaliif na dubbisaa akkasii egaa har'as viidiyoo bobbaarsoo bashannisoo baay'ee isinii qabadhee dhufeetan jira warreen magariisa chaanalii kanatti haaraa dhuftan chaalenjii 50 seenuu jalqabneerra 50 ganu seenutti subscribe godhaati gaafa 50 keenya an subscribe gochuu dandeessu maaliif subscribe gochuun dagatina hundi tokko isin irraa irratti viidiyoo kana illee like gochuun jalqabaan isiniin jedha gara viidiyoo abay كده Hono harafaa kanatti hundi keessanuu akkas fufuldachuu qabdaadhaan foon nyaattanii aniyyuu isin kun amma ana harkisii qofti amma kootiiti isinii galee harkisiiyyuu amma kootiiti isinii galee maashaallah ana meeqa taate jechuudha erga harkisii amma koo ta'e ana meeqa taati ana 7 8 ana 10 dhiisaa Kolfusee angarii yoo inni seeka tulee haulaatiin dhugaa deebo tulee marimaruu bara keessa galaa Allahumma raama biyoo bara olaada dalaa marimaruu bara keessa galaa Allahumma raama biyoo bara olaada dalaa Kuno VAT baadiyaatiin akkasitti yeroo aniyyuu akkasitti fuudha ka'e akkasitti fuudhuun qabaaniyyuu dubartiin yeroo kana yoo liimoziinii VAT garaagaraan taane jechaadha namatti hin heerumteedhaan jedhan isin galee garuu akkasitti maashaallah yaanni irraa biyya kama daraa nutti himaame biyyi kun biyya kamii nutti himaa
Otuma mortuu abbaan hortummoo ni horte. Maalitti gochuufuu taraan jettan kun olfeessi kaa maaltu dhufa? Gubadhu kaa mortitti. Egaa akkuma argitan asirratti viidiyoo dheengida tokkollee viidiyoo hojjannee turre viidiyoo isiniif hojjedheetan ture kummaa inni AI artificial intelligence dhaan alana dhiisaa waan dhugaadhaaf waan sobayyuu akka ittiin addaan baafannu hin qabnu jechaadha. Akka barbaadan godhanii akkasitti hojjechuu danda'ameera jechaadha. Gurbaan kun jaartii wajjin wal fuudhe waan garaagaraa jedhame post godhamaa ture. Kanaan wal qabatee immoo AI dha. Wanti kun artificial intelligence dhaan AI dhaan create godhamee dhiyaate jedheetan isiniif dhiyeesseen ture. Kanaan wal qabatee akkasitti amma kun jaartii ulfeessee AI dhaan immoo isinii galee. Alana teeknooloojiin babal'atteetti. Akkumaan godhe Finfinnee fidee isa ajjeesuudhaan. Kan inni ajjeesu fi mitimmoo qarshii kuma dhibban nama ajjeessa magaalaa sanatti. Garuu wallaahi gisee mucaa kana argu wanni tokkoon akka ani beekta dhiigaan mataa na danfaa rabbii naa fuudhu caala. Haasa'ullee waan hin danda'uudhaatti fakkaatu. Maqaa kiyya na balleessuudhaaf wanni inni ani mucaa san akkumaan godhe Finfinnee fidadhee isa ajjeessuudha dura yaadni kiyya. Namaanis haa ta'u sitti himaame silaatee moo obboleessa kiyya. Namaanis haa ta'u yaadaan akkumaan godhe Finfinnee fidee isa ajjeessuudhaan. Akkuma agartan murtii guutoon mucaa kitaaba maxxansiisan irratti 100 nama ajjeessa Finfinneetti waan arge jedhee dubbateennaan kana caaluutiin wal qabsiisee kan sooraatiin kan qananii addunyaatiin wal qabsiisan ijoolleen immoo akka inni waan inni ajjeesse wayiitti immoo godhanii poost godhaa jiru. Kanaan wal qabatee 100 isatti ajjeessiftee beektaaf akkas jettee sooshaal miidiyaa kanarratti dubbattee nuu gaafatamuu qabdaati. Nuu gaafata. 100 isatti ani hin kolfinaan isa kana argitanii 100 murtii guutuu garuu jechattiin kun gatii si kaffalchiisuu hin dhabdu akkasitti maxxansaa jiru ijoolleen. Oduu simbirtuu obbo Taayyee Danda'a to'annoo jala oolan aangaa olaanaa duraanii mootummaa Itoophiyaa ka turan obbo Taayyee Danda'a waxabajjii 2025 irra deebiin to'annoo jala ooluun gabaafame. Waa'ee to'atamuu obbo Taayyee Danda'a akka BBC'n gabaasetti haati warraa obbo Taayyee Danda'a Sintaayyoo Alamaayyoo abbaa warraa isaanii obbo Taayyeen har'a waaree booda naannoo sa'aatii 10tti mana jireenya isaanii keessaa qabamuu himan. Naannoo sa'aatii 10tti karra manaa dhadhaa turan karra irra deddeebiidhaan rukutaa turan kan jedhan aadde Sintaayyoon eenyummaa isaanii wayita gaafatan maqaa adda addaa nutti himan jedhan aadde Sintaayyoon. Jalqaba waardiyyaadha jedhan waardiyyaan karra akkasitti hin dadda'u sagaleedhaan nan beeka eenyummaa keessan himadhaan jedhan aadde Sintaayyoon haala kanaan obbo Taayyeen itti to'ataman yeroo himan iyyaafachaa eega turanii booda jala bu'anii eenyummaa isaanii akka baran dubbataniiru. Qaamoliin nageenyaa dhuunfaa poolisii federaalaa akka ta'es himuu dubbatan. Warra duraa dhufanis isaan qaban alatti fuula haaraa waan baay'ee hin argine poolisii federaalaa dhufuu isaanii beekeera. Warri seenanis hidhataniiru jedhan. Poolisiin obbo Taayyee to'achuu deemanis poolisii federaalaa Meeksikoo irraa ergame. Nama barbaadamu qabna ittiin jechuun himan. Namni barbaadamu maqaan isaa maqaa hin qabu dogoggoruu dandeessu jennaan mana keessa deddeemanii kutaa ciisichaa itti rurrukutanii bansiisan obbo Taayyee jedhan. Obbo Taayyeen deemuu isaaniin dura miseensa caffee ta'uu fi bakka bu'aa uummataa ta'uu isaanii irra deddeebiin ibsuuf haalli itti qabamaa jiran sirrii akka hin taane ibsaniiru jedhan aadde Sintaayyoon. Poolisoonni isaan qaban nin beeka garuu ajajamee dhufan kanaaf gaafiidhaaf Meeksikootti barbaadamtu achi dhaqnee haasofna jedhan. Poolisoonni mooraa seenanii obbo Taayyee fuudhanii deeman 10 ol akka ta'anis himaniiru. Maatiin obbo Taayyee gara Meeksikoo akka geeffamuuf fudhame malee achi jiraachuu dhiisuu akka hin milkaneeffannes himaniiru. Obbo Taayyeen himattoota irratti dhiyaatan 3 keessaa 2 bilisa jedhamanii isa tokko ammoo mana murtiitti deddeebi'uun hordofaa turan. Beellama isaanii har'atti dhimmi isaaniis mana murtii waliigalaa federaalaatti kan ilaalamaa ture. Oliyyannoo abbaa alangaa dhiyeesse irratti murtee kennuuf ture. Murtee darbees himattoonni lamaan irraa bilisa jedhamanii turan akka ofirraa ittisan ajaje. Haa ta'u malee olittis dhaaddacha ganamaa har'aa booda obbo Taayyeen to'annoo jala oolfamuuf akka danda'an tilmaamanii turre jennee isaan gaafanne. Aadde Sintaayyoon wanta isaanitti hin himne akka hin jirres
deebisan. Baay'ee danda'a hidhamuu isaaniitiin wal qabate oduun tokko ba'aa jiru. Dammaqaa Naggaasaa akka inni fuula Facebook isaa irratti maxxansetti Jawaar Mohaammed ofii gama taa'ee Taayyee Danda'aa odoo ergatu manni murtii federaalaa sa'aa tokko dura gara mana hidhaatti isa deebisee himannaa duraan isa irra jiruun dhimma isaa mana hidhaa taa'ee akka hordofu manni murtii har'a itti murteesseera. Kadhatameetu dadhabame Waaqayyoo akkanatti nama hin duuchinii jedhee fuula Facebook isaa irratti maxxansee jira. Isinoo kan irratti maal jettu? በዙሪያ ብዙ ጊዜ ላይቭ ላይ ማለት ነው አግብተሃል የኛን አግባን የሚሉ ሴቶች አሉና ለነሱ ሴቶች እረፍት ለመስጠት አገባህ ልታገባ ነውን ወይስ ምንድነው ምላሽ? ብዙ ጊዜ ላይቭ ስትገባ አለ ኮሜንት አላገባህም ካላገባህ እኔን አግባኝ የሚሉ አይታ ታውቃለህ ብዬ አስባለሁ አይደል? ኮሜንቶች ላይ ብዙ ናቸው። ሰርተው ይልካሉ፣ ፓብሊክም ፖስት ያደርጋሉ። እሺ በጣም ነው ደስ የሚሉኝ። እስቲ ሙች በለኝ ለአንዱ ነው መሆን የምትችለው እንዴት ታርግ ነው? ምን ችግር አለው እኮ? አይ በቃ ይሄ እኔ ለሚስትነት መሆን እችላለሁ፣ ተዘጋጅቻለሁ፣ ሬዲ ነኝ። ቆይ ሬዲ ነኝ እና እኔ ትዳር ስለሌለ አንተ ብታገባኝ ብላ መጠየቋ በጣም አፕሪሺየት አደርጋለሁ። ግን ደግሞ የሚባል መልስ አለና ያው ባህል የሚባል ነገር አለ። እኛ ባህላችንን ማክበር አለብን። እውነቱን ለመናገር እዛ ፓብሊክ ላይ ባይሆንና በውስጥ ብትጠየቅ ደስ ይለኝ ነበር እንደዚህ አይነት ጥያቄ። እውነቱን ለመናገር ኤቭሪ ሲንግል ዴይ በጣም ብዙ በሚባል ደረጃ ሜሴጅ ይመጣልኛል። እንደዚህ አይነት ሜሴጆች ሲመጡ በውስጥ ሲሆን ደስ ይልሻል። በቃ ደስ ይላል እኮ የሆነ ነገር የሆነ ከቨር ስታደርጊው ደስ ይላልና በፓብሊክ ሲሆን ግን ትንሽ ለተመልካቹም ለምኑ ጥሩ አይሆንም። ግን አግብቻለሁም አላገባውም የሚለውን ብዙ ጊዜ አሁን ከዚህ በኋላ ለመመለስ ዋጥ የሚለው እናረጋና ስለዚህ ያው ዝም ብለ ኮንቴክስቱ ፐብሊክ ላይ ከሚያደርጉ ኢንቦክስ ያርጉ ይመስላል እና ሜሴጅ አርጉ ሰምታችኋል። እሺ ናሆምስ ኤጋ አኩማ ሰረት ደገሰመን ሱጀማል ቆደ ሚዲያ ረባተኒ ሲንጃለ ዲዋን አርጊናን ጀተኑ keessoodhaan janajjanadha keessoodha yoo ta'e natti tola durbataan janajjanna malee kaani birrii harkaa fudhan ay Mansuur yoo birrii dhabne shittoo sirkaa fudhachuu dadhabna egaa viidiyoon irraa qabadhee dhufe kana fakkaata isin tolee isin bohaarsee isin gammachiisee yaada keessan komentii irratti naaf barreessuu hin dagatinaa haga viidiyoo kabiraatti walitti deebinutti Oroo Show bye.